Nagaan isiniif haa ta'u, kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Qophii keenya kanarratti dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kaasnee haasofna. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Dr. Kaasaawun Girmaati. Dr. Kaasaawun Yuunivarsiitii Salaaleetti ogeessa baqaqsanii yaaluu akkasumas immoo gargaara piroofeesaraati. Hamma dhumaatti nu waliin turaa daawwadhaa. Dr. Waamicha keenya kabajaan dhuftee fi guddaas galateeffanna. Baga nagaan dhufte. Sagantaa kanarratti naaf affeeruu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Egaa ogeessa fayyaati Dooktaras waan taateef yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irrattis miidiyaa garaagaraa irrattis akkasumas immoo qaamaan ogeessonni fayyaa baay'een gaaffii qabna jedhu miindaan keenya xiqqaadha jedhu diitiin nu kaffalamaan jira jedhu kaffalamaa hin jiru jedhu sanarratti immoo ogeessonni fayyaa baay'een biyya akka baqataa jiranii sababa dinagdeetiif jechuudha ogummaa sanas dhiisaa akka jiranii sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti yeroo baay'een argama. Mi'a takka ogeessa fayyaatti gaaffii kana akkamiin ilaalta? Galatoomi gaaffii kanarraa jalqabuun kee akka ogeessa fayyaatti kan eeggamu ta'us kamseeti mee gaaffii tokko si haa gaafadhu. Nyaanni akka malee jaalattu maalidha? Nyaanni akka malee jaaladhu hancooteedhaan. Hancootee kana mana fincaanitti osoo nyaadhu siin jedhan ni nyaatta? Nyaattu. Gaaffiin ogeessota fayyaaf anaaf akkas ta'e. Ani kanan yaadu ogeessi fayyaa ogummaansaa kooliingii dheedheen amana. Maaliifii waaqarraa hoggaadhuma dhalattu wajjin kan sii kennamuu dheedheen amana. Kun immoo yaa'u wannoo buustu gochuudhaafis osoo hin ta'in ogummaan fayyaa biyya kana keessatti namni ogummaa fayyaa seenu at least sadarkaa barumsa isaatiinis dandeettiidhaanis nama olaanaa ta'edha. Sanirraan immoo waggaa 6, waggaa 7, waggaa 4, waggaa barattu ogummaan fayyaa itiksiin inni sii kennu jira. Gaaffiin akkuma duratti siin jedhe gaaffiin ogeessota fayyaa nyaata bareedaa jaallatamu mana fincaanii keessatti namaa dhiyaate jedhanii yaadaan. Maaliif akkas jette hoggaanaan jette? Keessattuu yeroo jalqaba yeroo gaaffiin sun ka'u sani akkasoo jennu namni nu amanu baay'een hin turre. Wanni kunni aktiivistootaan xalafameeraa gaaffiin ka'aa jiru akkaataan itti deemu sirrii miti itiksii ogummaa fayyaa wajjin hin deemu hogguu jennu sani namni baay'een nun amanu ture. Yeroo darbee argiteerta waggaa ta'ee warri Ameerikaa jiru aktiivistoonni Ameerikaa jiran yeroo ammaa kana walta'iinsa uumuu irratti jiran gaaffii tokko gama tokko taasisanii turan dookumentii isaa argadheen ture. Dookumentii san keessaa akka dadhabbina isaanii guddaatti jedhanii kan kaasan hakimoota wajjin ogeeyyoonni biraa yookiin immoo hojjettoonni mootummaa biraa ka'uu dadhabuu isaaniitii jedhanii kaasan. Gaaffiin ogeessota fayyaatiin qofa ta'u maaliifanii biddeen bareedaa yookiin nyaata bareedaa mana fincaaniitti dhiyaate siin jedhe gaaffiin waa harka 100% sirriidha. Namni nyaatu malee hin hojjetu. Waan hojjetu tokkoofis immoo amma akka jedhamutti nyaata dhabnee hospitaala keessatti kufaa jirraa kan jedhu yaa xiqqoo kan qamamiin itti dabalame ta'us namni waan hojjetu tokkoon mindaas ta'ee faayidaa isaan gitu argachuu qaba. Kuni gaaffii hin qabu. Gaaffii namummaatis. Garuu ogeessi fayyaa tokko gaaffiiwwan hoggaa qabu akkamittiin dhiyeeffataa kan jedhu itiksiinsaa jira guutumaan guututti. Akkamitti gaaffiiwwan akka dhiyaatu. Amma san keessa diiteelii kana jennee seenuu baannus kan biraa miti osoo marfii fi taankiin dhoka'aa jiraateeyyuu ogeessi fayyaa keessattuu tajaajila balaa tasaa tajaajila deessisuu tajaajila yaalaa kamiyyuu dhaabuudhaaf mirga hin qabu. Kuni dikilareeshinii addunyaati. Saniif warri siyaasaa immoo warri aktiivistoonni siyaasaa waan argatan hunda siyaasaaf oolchuu barbaadan immoo kana hubatan. Itiksiisan keessa hin jiran waan ta'eef. Yeroo tokko nama yaaddessa ogummaan sadarkaa waaqaatirraa kenname jennee amannuu fi itikaaliidha ta'uu qaba jennee yaannu sadarkaa kanatti bu'ee aktiivistoota xixiqqoo wanta har'a dubbatan borurra deebi'uu hin dandeenye meeshaa ta'ee
hojii ofii dhaabee sababa saniin namoonni waggaa du'an waggaa argitu waan tokko waggaa argitu si dhukkubaayyuu yeroo tokko keessa darbee jechuudha. Amma waraana guddaa addunyaa irratti hakimoonni seenanii hojjetu. Kafalameetii miti. Kafalameetii miti iyyuu caalaa boru jiraachuu isaaniitii iyyuu abdii hin qaban. Amma fakkeenyaaf nama kana dura arganii hin beekneef hoo of kennan argita hakimoonni. Yaadatta Kaatiriin Hamliin waggaa 6 moo waggaa 5 dura boqotteenna uummata Itoophiyaa hin beektu. Akka tasaa dhufte uummanni Itoophiyaa fiistullaadhaan waggaa rakkatu argite. Umrii ishee guutuu Itoophiyaa keessatti dabarsitee duute dhumarratti. Kun amma du'an jedhamu. Akka anaaf isheen eenjiliidha nama miti. Ogummaan fayyaa kana irra kan ga'uu qabu ta'ee osoo jiru gaafilee siyaasaa xixiqqoodhaan gaafiiwwan baay'een gara parsantii 70-80 kan ta'an amma deebi'anii jiru jedhee yaadaan. At least humna mootummaatiin humna biyyattiitiin deebi'aniiru jedhee yaada. Garuu yeroo san akkaataan itti deemame akkaataa itiksii ogummaa fayyaatiinis wajjinis hin deemne akkaataa gaafiin sirriin qodaan taaneen yookiin bakka hin taanetti kan dhiyaatedha kanan jedheef saniif. Egaa ogeessi fayyaa fi miilitariin hojii dhaabuun isaaniif hin eeyyamamu akkuma seeraatti iyyuu gaaffii fedhayyuu yoo qabaatanii sun akkuma jirutti ta'e gaaffiin isaanii gaaffii sarvaayivaalitii yookaan immoo gaaffii nyaannee buluutii gaaffiin keenya jechaa jiru. Akkati yaaddutti gaaffiin kun isaaniif deebi'eera itti yaadda? Sinii deebi'eera atis keessa jirta ta'e. Ammatti kana yaadu yaa'u raawwii irratti rakkinni jiraatus hanga tokko yeroo maal seete amma yeroo tokko wannoonni gatiin isaanii tilmaamamuu hin dandeenye hin jiru. Fakkeenyaaf gatiin oksijiinii argannu kun meeqadha? Osoo hin jedhe tilmaaman qabu. Kafaltiin ogeessa fayyaas akkasuma. Uncountable wanna ta'edha jechuudha. Agafee amma mootummaan parsantii 60-70-80 mindaa dabaleera jechuu danda'a. Parsantii 800 susoo dabalee deebiin ta'u. Maaliif wanna accountable ta'edha jechuudha. Na deebi'eeraan deebineen akka namaatitti murtaa'a. Gaafiin kiyya dura maal ture? Akkuma siin jedhe warra gaafiin isaanii mootummaa jijjiiruu tureef hin deebine. Warra immoo xiqqoo sarvaayivaalii gochuudha jedheen raawwii irratti bakkee garaagaraatitti hanqinoonni akka jiran nan dhagaa. Akka kootiitti at least haga tokko deebi'eera jedheen yaadaan. Hayyee egaa ati nama ogummaa fayyaatiin eebbifamedha. Ogummaa sanaanis hojjetaa jirudha. Sooshaal miidiyaa keessatti garuu yeroo hundumaayyuu jechuu amma dandeenyutti siyaasadha kanatti barreessitu. Ogummaa walirraa fagoodha. Normaalii namni siyaasaan ala ta'uu hin danda'u jedhamee yaadama. Nyaanni keenya haasaan keenya hundumtuu siyaasa jedhamee yaadama. Garuu akka hojii idileetti guyyaa guyyaan waan siyaasa haasa'uun nama hundumaa irratti mul'atu. Mee ati ogummaa fayyaa fi siyaasa akkamtu wal bira deemsista? Gaafiin kun akkamii yeroo baay'ee deddeebi'ee ka'a. Baga kaastennaa deebisuunis barbaachisaa jedhee namana. Akkam seete nama lammii Itoophiyaa keessattuu immoo Oromoo taate dhugumaan barumsi baradhe qofaayii kan ture siyaasa moo barumsa ogummaa baradhetu dursa waggaa jette ani siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa attentively hordofuu kanan jalqabe daa'ima waggaa 10-12 minaana ta'e yeroo san hiriyyoo obboleewwan kiyya hangafoonni yuunivarsiitii turanii guyyaa guyyaadhaan haala qabsoo natti himu. Keessattuu siyaasa Oromoo keessatti seenaa qabsoo Oromoo waan baay'ee deebisee akkan analyze godhuu fi ilaalu kan na taasise ammatti kan dubbachuu barbaadu akka faranjiitti bara 2001 natti fakkaata. Maxxansa tokkotti ture matseetii eebbaa jechuudha. Matseetii eebbaa kun akkamitti hojjetame? Itoophiyaa fi biyya alaattis namni Oromoo jedhame kamiyyuu yeroo san TTI'nis yuunivarsiituma seenee barata. TTI irraa jalqabee hanga digirii duraa warri jiru hanga digirii afuraffaa warri jirus digirii sadaffaa warri jirus matseetii tokko qabu turan. Maxxansa tokko qabu turan. Maxxansa san irratti seenaan qabsoo Oromoo hin jira, rakkoowwan yeroo san ka'aa turan hin jiru,
tokkoon ammas hoomma nagalu yeroo tokko nan dubbisa. Sanirraa jechuudha walaloowwan hin turanii. Saniin booda yeroon sun yeroo waraanni Eertiraa dhaabbatee barattoonni 350 yuunivarsiitiidhaa ari'amanii waan akkasii turedha. Sa'aatii sanirraa jalqabee siyaasa Itoophiyaa irratti atteentiiviin ture. Hakima ta'uun immoo siyaasa irraa fagoodha ani itti namanu. Akkamii namni biyya kanaa yeroo baay'ee waan jedhu tokko jira. Waaqaa gaditti waan beeku waan ofii qabu hakima isaa yookiin nama isa yaalu hin dhoksu. Kanarratti immoo rakkina uummataa baay'ee argita. Namni yookiin qufaa dhukkubsatee yookiin immoo appendisaayitii dhukkubsatee dhufee waan baay'ee wajjin haasofta hin argita. Yeroo qabsoo keessattuu waggaa sarjinii taatu namni miidhamees rukutamees kan dhufu si biraa inuma argita. Sanirratti daa'imummaa irraa siyaasa waliin guddachuudhaan ta'ee ani umrii kiyya baay'ee siyaasa irratti hin dabarsedhee yaada. Ogummaa fayyaatirra. Ergan of beekee at least kanan filadhee baradhe ogummaa fayyaati suni sirriidha. Kan hoggaan jedhu wannoonni lamaan kun wal na jalaa dha'u jechuu miti. Ani kaasoon sooshaal miidiyaa fi kaasoon hospitaala irratti nama garaagaraati. Yeroo tokko amma argitee jettoota sooshaal miidiyaa irratti namni dooktarri akka naan jedhu hin barbaadu. Maaliif sooshaal miidiyaa sana irratti akka dooktaraatti yookiin immoo ogummaa fayyaa yookiin tajaajila fayyaa kennaa hin jiru waan ta'eef. Osoo hin danda'amuuf malee osoo danda'amee namoonni anaan yaalaman sooshaal miidiyaa kiyyas arguu baatanii natti tola. Maaliif ani biyaas hin ta'u nama ilaalcha siyaasaatiin sabaan amantiidhaan loogee yaalii irratti loogu garuu namoonni dhufan sun preoccupied ta'uu danda'u waan ta'eef osoo beekuu baatanii natti tola. Garuu waa'ee kiyyaa gana ergan jedheen booda gaafiin tokko kan beekamuu qabu beekumsi teeknikaalaa fi teeknikii kamiyyuu haa ta'u barsiisummaas haa ta'u ikoonomiksiis haa ta'u sooshooloojiis haa ta'u fi gaggeessummaa siyaasaa yookiin ilaalcha siyaasaa jidduu rileeshiniin jiru maalidha kan jedhu gaafii gaafatamuu qaba. Fakkeenyaaf pirezidaantii ta'uudhaaf yookiin immoo muummee ministeeraa ta'uudhaaf gosti barumsaa baratamuu qabu maalitti ta'addati. Ani tu nama sooshaal saayinsii keessumaa siyaasa baratee ta'ee natti tola akka kooti garuu akka addunyaatti waan akkas jedhamu hin jiru. Deebiin akkasii hin jiru. Pirezidaantii ta'uudhaaf kana barachuu qabaa wanni jedhu hin jiru. Maalidha? Teeknikaal naawuleejiin amma warri siyaasa barate gorsaa ta'uu danda'u. Definitely haga tokkotti dhiyaachuu danda'u muummee ministeeraas ta'uudhaaf. Muummeen ministeeraa beekumsa siyaasaa haga tokko qabaachuu qaba. Pirezidaantiinis akkasuma qabaachuu qaba. Garuu wanni guddaan maalidha? Leadership yookiin gaggeessummaa inni jennu influensii fi persuasion irratti yeroo baay'ee kan xiyyeeffatu. Malee teeknikaal naawuleejii kana beekuu irratti miti. Biyya keenyatti by the way sadarkaan barnootaa fi gosti barnootaa barumsi ammayyaa turee waan seeneef natti fakkaata. Akka birqiitti ilaallamee namni kanan baratiin bakka kana ta'e jedhama. Amma fakkeenyaaf addunyaa irratti taphataan kubbaa miilaa biyya gaggeessee beeka. Joorjiyaa fudhachuu dandeessa. Shawaashin Garfaa isteetii yeroo dheeraadhaaf bulchanii beeku. Taatoowwan fiilmiti. Zeleniskii ilaaluu dandeessa. Taatoo fiilmii ture. Kantiibaan magaalaa Keev amma boksanyaa ture. Kuni maalidha? Influensii fi persuasionidha. Influensiin isaanii yookiin nama amansiisuun isaanii nama biratti fudhatamummaa qabaachuu isaaniiti kan murteessu. Biyya keenyatti garuu sagantaa nikulaaraa haaroo abannee maaliif nama food saayinsii barate goonaa jennee wal mormina. Eessaaf hin namee osoo barbaachise iyyuu nama nikulaar saayinsii barate eessaaf hin qabu. Akka biyyaatti nikulaar saayinsii amma Finfinnee yuunivarsiitii Finfinneetti jalqabamaa kan jiru. Biyyoota biraa wajjin hojjechaa piroojeektii jirru irratti gaggeessummaan baay'eensaa poolisiidha. Poolisii mootummaan si kennu raawwachiiftaa. Namoota si wajjin jiran amansiisuu irratti kan xiyyeeffatu siyaasni yeroo baay'ee jechuudha. Garuu beekumsi namni dubbisuu fi barreessuu at least danda'uu qaba.
waan baay'ee dubbisuu barbaachisa waan ta'eef malee gosti barumsaa kana akkasii kan jedhamu hin jedhee yaaduun siyaasa irratti. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Dr. Kaasahuun Girmaati. Hamma dhumaatti daawwadhaa nu waliin tura. Tole Dr. Ati namoota dunuunfatanii mootummaa deeggaran keessa jirtaa siin jedhu. Maal jettaati? Mootummaa moo paartii? Mootummaa ammaa deeggaruu qabna. Paartii badhaadhinaa. Ammatti mootummaan jiru kan paartii badhaadhinaa waan ta'eef. Ajajamuun mootummaa deeggaruun mootummaa wajjin hojjechuun kitaaba qulqulluudhaanis quraanaanis kan dirqama keenya akka namaatitti. Namni jiru mormuu danda'u. Mormuu danda'u itti yaadda. Yaa dimookiraasiin mormuu danda'u jedha. Dr. Kaasahuun garuu mormuu danda'an jedhee yaada. Miti mootummaa mormuun immoo hin danda'amu. Mootummaa mormuun biyya mormuu dhabe. Mootummaa amma yeroo baay'ee kan wal nu jalaa dha'u akka biyyaatti rakkinni guddaan mootummaa fi paartiidha. Amma paartiin badhaadhinaa kanan uummata kanaa hojjedhaa hojiiwwan kun naa ta'u jedhee erga uummanni isa filatee booda uummata miti waggaa 5 dhufuuf. Keessattuu qabxiilee naashinaal intarastii ta'an qabxiilee keessoo biyyaa ta'an irratti mootummaa mormuun yaa baandaa ta'udha. Paartii badhaadhinaa garuu mormuun hin danda'amu. Deeggaraa qofa osoo hin ta'in miseensas paartii badhaadhinaatiif na poolisiiwwan yaada ida'amuu mootummaa ida'amuu itti amanee tolcheen deeggaraa saniif hagam beeku haga naa gale namoota barsiisuudhaaf immoo nan hojjedha. Mootummaa amma jiru jechuun paartii badhaadhinaa. Paartii badhaadhinaa akka waan dogoggora hin qabneetti akka wanti hanqinni jirreetti deeggaru warreen jedhaman keessa jirta. Isa dhanna si gaafata. Eeshi waan tokko asirratti amma kaasuu qabna. Jaalannees jibbines amma badhaadhina dhiisnee bara kamiyyuu qaamni mootummaa ta'e tokko relatively qaamota jiran hundarraa perfectidha. Maaliifan kana siin jedha? Har'aa miti. Poolisii isaatiin waliigaluu baachuu dandeenya. Amma bara wayyaanee soggaa ta'u mootummaa namni jiru bara sirna darbee keessas beekaan jiru, hayyuun jiru, abbaan qabeenyaa jiru yeroo kamittuu mootummaan argatee mariisisuudhaaf aksasii gahaa qaba. Eenyuyyuu caala jechuudha. Kun Ameerikaattis Itoophiyaattis mootummaan waan isaa ta'uuf beekaa dabsuu danda'a. Amma fakkeenyaaf warra poolisii kee wajjin deeman mariisifta. Garuu yeroo baay'ee kan fudhatamu akkamii waan qorannoon yeroo dheeraatti taasifamee xiinxalli waggaa hayyoota meeqaatti taasifamee ta'u irratti aktiivistiin tokko ka'ee kun sirrii miti bakka biyyi kufaa jirti jedhoo barbaade. Qabxiilee akkanaati irratti ani kan olii galuu hin dandeenye namaan. Namoonni beekumsa qaban, namoonni hayyummaa qaban, namoonni waan tokko irratti gadi fageessanii xiinxaluu qaban eenyuyyuu caala kan harkaa qabu mootummaadha. Paartii kamiyyuu caala. Biyya akka keenyaa biyya Itoophiyaa paartiileen mormitoota humna hin qabne keessatti miti biyya paartiileen mormitoota 2 wal cinaa jiran kan akka Ameerikaattis qaama ateetaa mootummaa ta'etu waan tokko aksas gochuudhaaf harkaa qaba. Poolisii tokko hoggaa baasu xiinxala yeroo dheeraa raawwatee waan yeroo dheeraa raawwateeti kan akkas godhu. Yeroo baay'ee kan uumamu akkamii mootummaan haala tokko wantoota tokko kan ittiin seenessu bu'aawwan isaa boruuf fidu. Bu'aa siyaasaa argachuu barbaadu laaleeti waan tokko kan seenessu. Mr. X'n qabalee akkanaa keessatti du'e jechuun akkaataa mootummaan itti seenessuu fi dhugaan lafarra jiru garagara ta'uu danda'a yeroo tokko. Kun immoo adeemsa siyaasaatis. Maaliif nama sababa tokkoon du'e wajjin qaamni mormuu akkaataa ittiin seeneffatu qaba. Mootummaan akkaataa ittiin seeneffatu qaba. Mootummaan biyya tursiisuudhaaf akkaataa itti deemamuun tursiisuudhaaf adeemsa isaa fooyyeffachuudhaaf itti fayyadamuu danda'a. Qaamni mormuu immoo biyya diiguudhaaf itti fayyadamuu danda'a akka amma Itoophiyaa keessatti argaa jirruuf. Kanaaf hindoo gongoruu qaamni hindoo gongorre hin jiru haqaa gaditti hindoo gongoruu hin jedhu garuu
Percentile isaa hoggaa laalle high incidence of high confidence kan itti qabaachuu dandeenyu mootummaadha. Yeroo baay'ee piroojeektiiwwan gurguddaa yeroo eebbifaman wantoonni gaggaariin ta'an jedhamanii yeroo haasa'amu sooshaal miidiyaa ajandaa kan gootan isin deeggartoota paartii badhaadhinaati baay'inaanii rakkoon nageenyaa yeroo mudatu wantoonni biyya kana keessatti sirrachuu qaban yeroo jiraatan deeggartoonni paartii badhaadhinaa maaliif ajandaan godhanii? Okay, gaafii gaariidha. Waa'ee rakkoo nageenyaa biyya kana irratti ilaalcha jiru karaa lamaan hubachuu barbaachisa. Rakkoo nageenyaa biyya kanarra jiru ajandaa kan godhatu eenyudha kan jedhu jalqaba rakkoon nageenyaa iddoowwan garaagaraatti jiramu hin jiru agaasa mootaa baates jira kuni namni kana wakkatu hin jiru garuu ajandaa kan godhatu eenyudha kan jedhu laaluu qabna qaamota lama jira ajandaa kana kan godhatu gaafii kana kan dhiyeessu tokkoffaa warra mirga qabu guutumaan guututti uummata jiraachaa jiru ummata rakkoo nageenyaatiin miidhamaa jiru, ummata rakkoo nageenyaatiin dararaan irra gahaa jiru isaanidha tokkoffaan. Isaan mirga guutuu qabu. Gara duraa ittan deebi'e akkamitti akka deemamuu qabus. Inni lammataa yaa'u qaamotuma nagaa dhoowwaa asiin nagaa barbaadaa fakkaatanidha. Asiin ganama sa'aatii lamatti yaa'u afaan garaagaraatiin baluu akkanatti bakka akkanaa barbadeessee bakka akkanaa qabatee wannoo ganaa gubee milishaa ganaa jeesee siin jedhu sa'aatii guyyaa goggaa ga'an immoo biyya kana mootummaan nagaa tasgabbeessuu hin dandeenye siin jedhu. Kun amma double standardidha. Namoota akkanaatiif yeroo baay'ee deebii kan kenninu malee uummata bal'aadhaaf miti. Uummata bal'aadhaaf mootummaan istiraakcharii mataa ofii qabaa akkaataa itti deebisu. Deebisaas jira immoo rakkoon nageenyaa biyya kanaa kamitti dhufe kan jedhu kan gara gulanaa waggaa kan laallu ta'us wanni guddaan qabxii guddaan maalidha? Uummanni gaafii gaafachuu danda'a mootummaa kana halkan qorra osoo hin jedhin rooba osoo hin jedhin bahee filatee nagaa kiyya naa eegsisi bahee akkan galu hojjedhee akkan argadhu qotadhee akkan hammadhu na taasisi jechuudhaaf. Mirga guutuu qabaa mootummaanis dirqama isaati. Uummanni gaafachuu danda'a gaafachaas jira. Haga ijoollee ofii irratti qambara qotiyyoo godhee ba'uutitti waanjoodhaan ijoollee ofii xamadee ba'uutitti bahee gaafachaa jira. Gaafii saniifis haga danda'een mootummaan deebii deebisaa jira jedhee namana akka kootti. Fakkeenyaaf qabxiilee lama jira. Mootummaan kun akka mootummaa kanaa mootummaan halkanii guyyaa nagaa jedhee lallabee hin jiru akka mootummaa kanaatti immoo mootummaan waraana jaalata jedhamee hamatamus hin jiru. Dhugaan lafarra jiru maalidha hoggaa jennee mootummaa kana keessatti qaamni kamiyyuu afaan kamis haa dubbatu saba kamis bakka bu'aa jedhu qaamni mootummaan dursee waraana hin jiru. Ofumaa mootummaa irratti waraana baneeti kan rukutame hunduu Tigraay deemuu dandeenya. Oromiyaa deemuu dandeenya, naannoo Amaaraa deemuu dandeenya. Hunduu ofii isaatiif mootummaan kun humna hin qabu jedhee yeroo yaadetti waraana banee hunduu agar rukutamuu qabu rukutamee san dadhabnaan uummatatti deebi'e hunduu qaamni kamiyyuu. Kanaan xiqqoo qaamota Tigraay jiran wayyanatti fakkaata uummata isaanii baay'een dararre. Yaa'u istiraateejikaalii dararanis iyyummaa jiru daran akka hammaatu taasisanis uummata isaanii baasanii ajjeefne uummata isaanii mana irratti hin gubne uummata isaanii irraa akka of hin qolanne meeshaa waraanaa qabanii ni hiikne illiitonni Tigraay yookiin qaamonni Tigraay keessatti mormii taasisan. Gara Oromiyaa fi Amaaraatiin kan jiru akkanaan yaadutti ergamtoota waan ta'aniif mootummaa caala uummata isaaniiti kan miidhan. Kanaaf deddeebi'amees miidhaan uummataa deddeebi'ee kan mul'ateef mootummaan yeroo baay'ee nagaa gaafachuunsaa yeroo baay'ee nagaadhaaf balbala isaa banaan gochuunsaa akka sodaatti kan laallame qaamni hunduu. Mootummaan kun nagaadhaaf balbala banuunsaa isa fayyadeera moo hin fayyadne jennee waggaa laallu fayyadeera haga tokko. Maaltu jira biyya kana keessatti yeroo dheeraadhaaf injastisiitu ture. Qaamni garmalee
sistema biyya kanarraa fayyadamaa tureen jira baroota dheeraadhaaf. Mootummaan kun garuu wanni dacheen gara ikoonomiitiinis gara siyaasaatiinis gara hundaanuu gara hawaasummaatiinis dacheen jiru qixxee haa taatu waggaa jedhee jiru kanatti qaamonni sistema darbe keessaa fayyadamaa turan ikoonomiin isaan harka jira. Hawaasummaadhaan sadarkaa kana hin jedhamneen to'annoo mataa ofii qabu. Kana hunda waan of harkaa qabanii fi maaltu ta'ee qaamonni kunniin qaamota bakka garaagaraatii bitanii mootummaa irratti kaasisaa turan. Waggoota darban waggoota 87 darbaniif bakka hundarrattuu kanarraan dabalatee immoo qaamoliin diina bara baraa Itoophiyaa ta'anii jiru. Itoophiyaan akka ol jettee mul'attu qaamonni hin barbaanne jiru. Qaamonni kunniin warra kana afaan isaan dubbatan kaayyoo isaanii galma isaanii osoo ilaalin hundaa deeggaru. Tigraay isaa jiru amma fakkeenyaaf gaafiiwwan finxaalessitoonni Amaaraa qabanii fi gaafiiwwan finxaalessitoonni Oromoo qaban garagara. Galmi isaanii waggaa laallee warruma wajjin taa'ee shaayii dhuguu danda'u miti. Garuu qaamota lachuun deeggaru qaamonni kunniin qaamonni diinonni Itoophiyaa bara baraa. Kunniin maaliif Itoophiyaan dadhabdee akka mul'attuuf. Kanaafuu yeroo baay'ee nuyi wantoota gaarii jiran kan mul'isnuuf badaan immoo baay'ee haasa'amee jira. Miidiyaan amma to'achaa dhufe malee miidiyaa kana sooshaal miidiyaa to'annoo kan qabu warra qaamota mormitootaa turan bakka hundatti amma hojiiwwan guddaadhaan xiqqoo miidiyaa irratti qaamonni mootummaa deeggaru mul'achaa kan dhufneef malee yeroo baay'ee baroota baay'eedhaaf nama nu ilaalus hin qabnu osuma mul'atin waan dhugaa jiru haasa'aa turre. Kanaafuu badaan immoo nama baay'eetu haasa'a. Badaa namni baay'een kan haasa'u sun akkuma jirtu ta'e fakkeenyaaf gaaffii ani si gaafachuu barbaade fakkeenyaaf godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanota baay'een faannoodhaan kan isaanii qabamanii jiranii uummanni nageenya yaaddoo keessa jiraachuufiyyuu buluufiyyuu manni barumsaa iddootti cufaa ta'ee jira. Lafatti yaalamu kan hin qabne jira. Dubartii deessuun deemtee yaalamuu kan hin dandeenyetu jira. Isa kana isin deeggartoonni mootummaa dhiibbaa akkamii gochaa jirtu? Uummata kanaa uummata mootummaa kana nagaa koo eegsisa jedhee filatee isin maaliin bira dhaabataa jirtu deeggartoonni paartii badhaadhinaa? Kana yaa'u deeggartoonni bira dhaabbachuus baay'ee nu barbaachisu. Mootummaan istiraakcharii mataa of danda'e qaba. Naannoo sanitti kan ittiin hojjetu, opereet kan godhu, akkamitti gaafiin uummata kanaa kan deebi'u kan jedhu mootummaan istiraakcharii mataa ofii qaba. Garuu yaada kiyya hoggaa na gaafatte dubara Horroo Guduruu, haadha Horroo Guduruu yookiin Wallagga Lixaa yookiin Wallagga Bahaa jirtu takkaaf shaneedhaan du'uu fi faannoodhaan du'uu jidduu garaagarummaan jiru hin jiru. Du'uun du'uudhuma. Manni alaa jalaa gubachuun jalaa gubachuudhuma. Ijoolleen ishii jalaa gudeedamuudhuma. Abbaa gudeedee miti. Rakkoon guddaan. Naannoo sana irratti uummatas qawwee isaa kan hiiksise, uummanni akka ofirraa ittisnes kan godhe, qaamonni mootummaa achi ga'anii nagaa eegsisuuf waggaa deemanis karaa irratti eegee kan uummata rukuchaa jiru qaama Oromoodha ofiin jedhee achi jirudha. Ani akkan ragaa qabuttii fi odeeffannoo qabutti. Rakkina kana kan uumaa yeroo waraana bilisummaa Oromoos haa ta'u, faannoos haa ta'u. Hundaa rukutu qaba mootummaan. Uummatichi wabiin qabuudha nan jechaa jiru. Kanaaf isin immoo yoo dhiibbaa uumtan tariitii uummati kun utoo ajandaa gootanii sooshaal miidiyaa irratti karaa dhageettii qabdan utuu isin dhiibbaa gootaniiti tarii dhageettii argachuu danda'a jedhee waan yaaduu fi akkuma misooma gabaastanii kun maaliif hin gabaafamudha gaaffiin koo gabaabamatti. Gaaffii gaarii kaasteeti. Nuyi rakkina mootummaatti himna. Nu deeggartoonni mootummaa rakkina waan tokko hin jiran kan na jaalattoo ta'e rakkina koo anatti himi gaarii koo uummatatti naaf himi jedhamaa miti. Rakkina qaama mootummaatitti himna. Wanni kun maali jennee yeroon tokko yeroo darbee dhufu yeroon ajandaatti goonus inuma jira. Garuu rakkina jiru rakkina kana akkamiin furra kan jedhu mootummaa waliin mari'an. Gaarii hojjetamu immoo uummata Itoophiyaa qofaa fi miti uummanni addunyaas akka argu qaamonni
kafalanii ajandaa isaanii osoo addan baasin diinota Itoophiyaa deeggaran immoo akka ija isaanii diimatuuf misooma keenya guddina keenya sirriitti gabaasnaa gabaasus itti fufna. Garuu akka nama kaanii wannoo rakkina ta'uu hundaaf waggaa boonyu nun argitu. Maaliif qaamni gahaan boo'ichaan ispeeshaalaayizdi godhee waan jiruuf nu immoo ispeeshaalaayizdi kan goone misoomaanii, ispeeshaalaayizdi kan goone nagaanii, ispeeshaalaayizdi kan goone wal jaalala uummata keenyaatiin waan ta'eef kasir badaa mootummaatti himna. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Qophii keenya kanarratti yaadaa fi qeeqa qabdan nuun ga'aa. YouTube Soofumariin subscribe godhaa, hamma dhumaatti daawwadhaa, nu waliin tura. Hayyee Dooktar, yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti yaadota faallaa ta'an, ajandaa ta'an barreessuudhaan beekamta. Mee yaadota barreessitu sana ajandaa akka ta'uu fidhamoo yaadota attamantu barreessita? Gaafii gaariidha. Gaafiiwwan explain gochuu barbaadusi. Yeroo baay'ee ajandaa kan ta'u akkamitti seette? Akkaataa ani itti hubadhuu fi akkaataa ani itti ilaalu yeroo baay'ee akkaataa namni sooshaal miidiyaa irra jiru itti ilaalu irraan faallaa ta'e osoo hin ta'in beekaa faallaa godhanitti. Ani wanna tokko biyya kana akka qaama tokkotti ilaala. Mooyyaalee irraa hanga Maqaleetti, Togochaalee irraa hanga Gaambeellaatti biyya tana akka tokkotti ilaalanii bakka hundattuu jechuudha. Biyyi hunduu kiyyeedheen amanaa. Amantaa, saba, wantoota gandummaa wanna kana jedhan keessa hin jiru. Yaada kamuu kanan barreessu kanneen irraa bilisa ta'eeti. Gaafa waa'ee amantaa musliimaa barreessu fakkeenyaaf amma istirii kiyya keessatti musliima ta'ee hin beeku. Gaafa waa'ee amantaa musliimaa waan tokko barreessu musliima of godheen barreessa. Maaliif at least barmaatiidhaa isaa akkaataa hojimaata isaa nan beeka jedhee waan yaaduuf jechuudha. Hiriyoota nan qaba. Saayikoo musliimni Itoophiyaa itti build ta'e nan beeka. Kiristaanummaa hoggaan barreessu akkasi jedheen waa'ee Gojjaamis hoggaan barreessu Gojjaamee ta'een waa'ee Arsiis hoggaan barreessu nama Arsii ta'een kanan barreessu. Isaanirraa kan ka'e yeroo baay'ee akka hanqinaatti anis amma ofarratti argaa kanan dhufe namni gandummaadhaan yaadu yookiin namni finxaalessummaa amantii qabu waan kan akkamitti hubata kan jedhu yaadu ani hoggaan barreessu. Isaanirraa ka'eetti namni ofuma isaati yaada isaa fudhatee akkana jechuu barbaadeetti jedhee akka isaatti hiikkataa yaa'u akkuma yeroo darbe siin jedhe damee maraaraanoo. Kan jedhan saniif jechuudha. Yeroo baay'ee barreeffamoota kee irratti yeroo dubbisu adda bilisummaa Oromoo kan amma filannoof dorgomaa jiru Enterpiraayizii Daawud Ibsaa kan hoogganaan isaanii olaanaan Geetaachoo Asaffaa ta'e jettee ibsita. Ragaan kee maali hoogganaan isaanii olaanaan akka Geetaachoo Asaffaa ta'e? Ragaan kee maali? Ragaan kiyya kanuman siin jedhe san. Ajandaan isaanii yeroo baay'ee ajandaa uummata wal rukuchiisu. Ajandaa uummata wal dhoofsisu, ajandaan uummata Oromoo yeroo baay'ee qabsaa'ee bira darbe. Warra hundaa Oromoo akkuma saba bicuu kaanii boo'ee akka jiraatu gochuuf kan yaalaniif hoogganaan isaanii olaanaan Geetaachoo Asaffaadha kanan jedheef saba Oromoo saba guddaa kana sadarkaa isaa gadi buusanii saboota xiqqootti akka sadarkaa saboota xiqqootti yeroo hunda boo'aa akka jiraatu yeroo hunda kanan ta'ee ture koloneeffatameen ture maaliyyoo jechaa akka turaatu kan godhaniif kun immoo hojii eenyu akka ta'e hin beekama sanirraa ka'een. Maaliif Enterpiraayizii Daawud Ibsaa jettee kan jedhu kun waan beekamu maaliif nuyi bara 83 yookiin 84 abaa'oon biyyaa oba'u qaama tokko akka ta'etti beekna ture. Gaafa biyya galan immoo minimum 10 hin taane 10 ta'anii deebi'anii qaama bulchuu garaagaraa godhatanii dhumarra hoggaa abaa'oonni dhumaa erga isa hundi keenya boonyee simannee erga ta'e booda erga biyya galan immoo bakka lamatti addaan citee qaamni harka guddaa qabu koree hojii raawwachiiftuu yeroo sanii keessaa namni 5-6 kan ta'u keessa jiru nuyi
hin hojjennu jedhee nus abaa'oodha amma geggeessitoota yeroo sanii wajjin yeroo baay'ee akka abbaatittis warra na gorsanii warra yeroo tokko tokkos waan tokko irraa dhaggeeffadhuudha. Isaanis abaa'oodhuma jedhanii of beeku ammatti. Fakkeenyaaf kan akka Ibsaa Nagoo kan akka Qajeelaa Mardaasaa hin jiru. Jaal Qajeelaa Mardaasaa hin jiru. Isaanis abaa'oodha jedhanii of beeku. Kanaafuu adda baasuudhaaf dur abaa'oo gamtoomee, abaa'oo maalii ta'ee, abaa'oo walabummaa namni jennee adda baasna ture. Amma immoo qaama adda baasnu osoo warra waa'ee warra kaaniitis haasa'uu barbaade abaa'oo Qajeelaa Mardaasaatiin jedha jechuudha. Abaa'oo Daawud Ibsaa Enterpiraayizii dhuunfaa Daawud Ibsaa baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Hoogganaan isaanii Hayyuu Dureen Jaal Daawud Ibsaa akka ta'an beekamaadha. Filannoof dorgomaa jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa itti amanee akka dorgoman godhee jira. Seera biyya kanaa guutaniitu kan isaan dorgomaa jiran jenneetu amannaa. Isa kana gara Enterpiraayiziitti gadi deebisuun paartii kanaa sirriidha jettanii amantu Dooktar? Enterpiraayizii miti sirrii roobootiin jechuu qabaayyu. Maaliif seete? Amma paartii fakkeenyaaf paartii badhaadhinaa waggaa fudhatte namni hunduu yaada beezik ta'e irratti walii galla malee akka itti haasofnu, akka itti dubbannu, akki waan tokkotti seenessinu tokko miti. Akka yeroo baay'ee sirrii baay'ee addaan daayivarji taatu jedhama ture dura. Yeroo badhaadhinni osoo akkanatti lafa hin qabatin dura. Isaan garuu daa'imarraa hanga nama guddaa haga Hayyuu Duree isaanii akka tokkotti haasa'u. Loqoda isaaniitti rakkinni. Amma ati deebistee baay'ee waa'ee loqoda sanii haasa'uu dandeenya. Loqoda shanee kan jedhame fakkeenyaaf loqoda naannoo tokkoo jechuu miti. Loqonni sun Oromiyaa keessatti bakka kamiyyuu bakka hin bu'u, bakka kamiyyuu hin qabu. Garuu istaayilii tokko, loqoda tokko makaadha baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf loqonni sun. Garuu akka itti dubbatan tokkuma. Fakkeenyaaf warra bosona jiran wajjin iyyuu isaan wal quunnamtii hin qabnu haa jedhan malee loqonni isaan dubbatan tokkuma. Loqoda shanis kan jedheef atileet Fayyisaa Lallisaa saniif. Loqoda yeroo jettu Dooktar akkaataa haasaati moo jechadha moo aayidooloojiidha? Loqoda shanii gaafa jettu loqoda adda bilisummaa Oromoos yeroo jettu. Loqoda adda bilisummaa Oromoo jechuun akkaataa haasaati. Loqonni maalidha? By definition. Inni rakkina qabu jedheetanii siyaasa irratti. Amma loqonni Wallaggaa hin jira, loqonni Arsii hin jira, loqonni Harargee hin jira. Miti afaan Oromoo irrattis, Amaariffa irrattis yoo bardeemte loqonni Gojjaamii hin jira, loqonni Walloo hin jira. Loqonni Tigiriffa irrattis akkasiin loqonni warra Handartaa fi loqonni warra Ashaa garagara. Garuu loqonni adda bilisummaa Oromoos ta'ee loqonni wanti itti fayyadamu akka nama appilikeeshiniin tokko daawunlood irratti godhameetitti akka tokkotti haasa'u. Dhiibbaan ni qabu maalii siyaasa keenya irratti? Haan qaba malee namni akkamitti of gatee nama tokko akka nama tokkootitti haasa'a. Amma asirratti noormaalii kan hin gaafachuu danda'u adda bilisummaa Oromooti yoo fedha qabaatan isaaniidha kan hin gaafachuu danda'u si caalaa kanarratti. Haa ta'uyyuu malee waajjira paartii hin qabu. Biyyoota garaagaraa Walloorraa hin qabu, Finfinneerraa hin qabu, Wallaggarraa hin qabu, Giddugalarraa hin qabu. Namoonni kuni bakka bu'aan isaanii namootuma naannoo sanaati jedhamee amanama. Loqodi isaan haasa'an qofa irratti hundoofnee kiritisaayiz isaan gochuu dandeenya. Loqoda qofaa miti beeksigaan hin jiru. Loqonni hin jira, istaayiliin hin jira, wanni haasa'anis hin jira. Guddaatti akkuma hin jedhee seenessi isaan fayyadaman seenessa Oromoon waggaa meeqa dura kutee bira darbe hogguu isaan bosona galan kan ture. Oromiyaa akkasumatti yaadu isaan arras Oromiyaan waggaa 27 darbe keessatti haa xiqqaatus haa guddatus sabni saayikolojiin isaa jijjiiramee jira. Isaan akkuma kaleetti taasisa akkuma kaleetti har'as koloniidha. Oduun isaanii har'as impaayeera. Seenessi isaanii tokkuma. Akkaataan itti taasisan tokko waan kan na dhibu amma kuni siyaasa irratti bakka qabaachuu yookiin dhabuu danda'a. Sanii miti garuu ani namni akka ogeessa fayyaa tokkottis namni roobootiidha jedhee nama qaama yaada ofii qabu, qaama istaayilii ofii qabu, qaama waan tokko. Kana fuutee waan tokko akka tokkotti akka haasa'u akka tokkotti kuni maalidhaa yeroo paartiin itti hundaa'e san irraa kan dhufe natti fakkaata. Fakkeenyaaf yeroo san ilaalcha koominizimiitu ture addunyaa irratti.
akka Harooti, akka Maarkisiitti taasisuun, akka Leeniinitti taasisuun, gubbaarraa hanga gadii akka tokkotti taasisuun akka istaayiliitti fudhatama ture. Sanidha ammas hin jijjiiramne jarri kuni. Dargaggoonni dhufaniyyuu garasitti addaabti godhan malee paarticha jijjiiruu hin dandeenyedha qabxiin ka'u. Qabxii san keessaa immoo intarpiraayizii dhuunfaati kan jenneef amma warra dur beeknu keessaa paartii san keessatti kan hafee jiru Jaal Daawud qofa waan ta'eef warra dura beeknu keessaa ani kanan beeku keessaa at least saniif fi Hayyuu Durees waan ta'eef kan isaaf kan kennineef. Yaa qaamota wal morman jidduutti wanni hundi harka dhibba dhugaa akka ta'u sin eegin. Yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo irratti mormii isin kaastan gaaffii dulloomaa kan jedhudha. Yaada dulloomaa qabatanii deemu kan jedhudha. Adda bilisummaa Oromoo wanta qabsaa'eef galmaan geeraa hin geenye seerri qabsoo isaatii adeemsi isaa sirriidha sirrii miti. Adda bilisummaa Oromoo tariitii yoo eeyyamamoo ta'an paartii isaanii kan gaafannu ta'a. Siin garuu wanti si gaafadhu yaada dulloomaa yeroo jedhamu yeroo hedduu gaaffii adda bilisummaa Oromoo jedhamee kan beekamu gaaffii daangaa, gaaffii afaanii, gaaffii bilisummaati. Gaaffii ijoo jedhanii kan isaan kaasanii warreen kana irratti hojjetaa jiranii isaaniin gaafanna akkuma siin jedhee gaaffii afaanii moo gaaffii bilisummaa moo gaaffii daangaatu dulloomaadha? Gaaffiiwwan amma bilisummaan definishinii mataa of danda'e barbaada. Gaaffii bilisummaa kan jedhan biyyarraa fottoquu biyyattii isteetilas gochuu waggaa ta'e dulloomaadha. Dulloomaa irraa kan bara dhagaati. Kun hoo akkas ta'e. Bilisummaan garuu namni tokko waggaa jiraatu bilisummaa barbaada. Bilisummaan kan amantii fe'ee hordofuu ta'uu danda'a, kan afaan ofiitiin fayyadamuu ta'uu danda'a, kan yaada fe'ee tarkaanfachiisuu ta'uu danda'a. Akka gareettis akka dhuunfaattis namni bilisummaan barbaadu bilisummaan gosa garaagaraa ni jira. Gaaffii dulloomaa kan jennu akkaataa biyya kanatti ibsan, akkaataa seenessa isaan hordofan yeroo sanitti sirrii ta'uu danda'a. Maaliif akkaataan gaaffii ittiin ibsattu hin jiru akka biyyaatitti. Biyyi yeroo san sirna mootummaa gonfoo fi sirna mootummaa abbaa irree jala turte waan ta'eef at least gaafiin sabaa hin deebine waggaa jettee sodaachisuudhaafis ta'uu danda'a. Kanamee warra paarticha ijaare maal yaadanii san akka kaasan ni gaafatta jedheen abdii qaba. Yeroo san gaafii san kaasuun badooman qabu. Waggaa meeqa boodas yeroo addunyaan tokkoomuuf deemtu yeroo nuyi integreeshinii gaanfa Afrikaa yaannutti waa'ee integreeshinii gaanfa Afrikaa yaannutti ammas Oromiyaa biyya goonaa lammiilee Oromiyaa naannoo jechuun kuni gaafii anaaf paartii keenyaaf miti kun anaaf gaafii bara dhagaati. Bara dhagaa jechuun stoon ejji beektaa miti akkas jedheen fudhaan. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti yaadaaf qeeqa qabdan nuun ga'uun dagatinaa hamma dhumaatti nu waliin turaa daawwadhaa. Tole Dooktar, waa'ee koloneeffatamuu Oromoo irratti yeroo baay'ee yeroo barreessitu namoonni sirna Minilik keessa hojjetaa turan namoonni Oromoo ta'an akka jiran beekamaadha. Haa ta'uuti Oromoon garuu koloneeffatamee hin turre jechuu dandeenya. Gaafii gaarii kaasteessi. Hoo koloneeffatee tures laalamma maaltu jira seete amma gaafii kontroversiaalii ta'an kanneen irratti yeroo baay'ee yaada kennuun rakkisaa ta'us wanni jiru seenaan dhugaa jiru amma namoota seenaa osoo gaafattee warra seenaa gobanaa seenaa Minilik fa'aa barreessan Oromoo ta'anii warra jiran mee naman si'eera. Dr. Dachaasaa asitti yaamiti interview. Kitaaba isaanii dubbisan jira qophaa'an jira. Isaan sirriitti kitaaba lachuu waa'ee gobanaas waa'ee seenaa kushis kan barreessan interview godhiiti. Relationii Minilik fi gobanaa jidduu jiru ture akkamii kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Inni dura. Gobanaa fi Minilik ajajaa fi ajajamaa turanii kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Ajajaa fi ajajamaan turre. Central Council'tu ture yeroo bara Minilikii biyya tana akkamitti jijjiirraa, biyya kana akkamitti ijaarraa, daangaa biyya tana akkamitti seenessinaa. Bulchiinsa gara kaabaa ture yeroo sanitti Tigraay fi Gondar keessa ture haala kamiin gara jiddugaleessa Itoophiyaa finnee mootummaa Shawaa hundeessinaa kan jedhudha kan ture.
Mootummaa kana keessatti biyya Oromiyaa tibba kana kan ka'aa ture. Oromiyaan parsantii 70 hanga 80 ta'u exact lakkoofsa baasuun kan harka kennatee yookiin kan mootummaa yeroo san ijaaramaa ture jalatti bule dippiloomaasiidhaan lolli kan ture bakka xiqqoodha. Oromiyaa keessatti. Fedhii isaatiin ni koloneeffatame jechuudha. Oromoon akkam? Hin koloneeffatamne. Oromoon akkamitti koloneeffataan gurraachi hin jiru addunyaarra. Koloneeffataa gurraachi kophaa hoo jiraate gobanaadha. Kolonii jechuun akkami? Fakkeenyaaf Oromoon bara sana keessa mirga aadaa isaa ibsuu, afaan isaa ibsuu jechuun akkamii namni biyya biraa ta'e tokko dhufee aadaa isaa irratti fe'ee bulchiinsa isaa irratti fe'ee biyya saniin hoggaa bultuudha. Yeroo sanitti sadarkaa Itoophiyaatti isteetota xixiqqoo malee biyyi hin turre. Isteetonni xixiqqoon sunis nuyi akka badhaadhinaatti Itoophiyaan seenaa hoggaa 4,000 qabdeennetti amanna. Seenaa hoggaa 4,000 san keessatti yeroo tokko bal'achaa yeroo tokko dhiphachaa dhufte. Yeroon sun immoo yeroon Teediroos dura ture bara zamana masaafintii yookiin mootuliin xixiqqoon bakka bakkaatti ka'an waan tureef hunduu eegoo zaalaqaadhaan bulaa ture. Mootii naannoo isaatiin bulaa ture. Biyya garuu hin turre. International relation afaan aadaa seenaa irratti garuu ummatoota Oromoo kibbaa fudhachuu dandeenya naannoo garaagaraa irratti afaan irratti fe'amuun aadaan irratti fe'amuun Oromoonis naannoon irratti fe'ee jira. Isa amma hin kaasnu hoo ta'eef hanqaa dhiisnu sabaaf sablammootaaf gaarii miti. Itoophiyaa boruu ijaaruuf gaarii miti jennee haa dhiisnu malee naannoon Oromoo anamma fakkeenyaaf kanan dhaladhe naannoo kibbaatti. Naannoo kibbaatti naannoo Gaamoo Goofaatti kanan dhaladhe. Naannoo san sababa Abta Giyoorgis dinagdee naannoo san hoggaa qabatu tureef haga ammaatitti iddooleen afaan Oromoo haasa'anii hin jiru. Sababa daangaatiin miti, sababa waalittiin miti. Namoonni asii deemanii gabbarsiisaa turan waan ta'eef, warra wotaadara turan achitti hafan waan ta'eef. Oromoo fi Amaarri saba guddaa lama waan tureef yeroo baay'ee himanni baroota darbeetis akkas waan tureef, seenessi baroota darbeetis akkas waan tureef eenyudhamee akkamitti amma fakkeenyaaf Oromiyaa naannoo parsantii 50, 60, 70 kan ta'u xalayaadhaan naannoo parsantii 10 kan ta'u lolee kan biyya Itoophiyaa jala biyyattii Itoophiyaa kan Riippaabilika Itoophiyaa tana ijaaruudhaaf kan mijeesse Goobanaadha. Goobanaadhaa koloneeffataan. Sirni Minilik koloneeffataa miti. Koloneeffataa miti. Sirna koloneeffataa hoggaa ta'e Bismaarkis koloneeffataadha, Gaaribaldiinis koloneeffataadha. Laal biyyi tokko seenaa ijaarsa biyyaa ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf jalqaba irratti addunyaarra kan ture impaayeroota guguddoodha. Impaayerri Roomaa turee jira, impaayerri Giriikii turee jira, impaayerri Otoomaan turee jira, as dhiyoo impaayerri Bizaantaayin turee jira. Impaayeroota garaagaraatu ture. Impaayeroonni kun dacheen isaan qabatanii turan baay'ee bal'aadha. Impaayerri Roomaan Gibxi fa'aa bulchaa ture. Achi Vaatikaan irra taa'ee Gibxi fa'aa bulchaa ture. Booda maaltu ta'e gara impaayerri kunniin bakka garaagaraatti citanii xixiqqaatanii biyyaa'uu gar ta'an. Biyya amma biyya jedhamu kanaa gar ta'an. Addunyaa garaagaraati irratti biyyoonni deebisanii ijaaramuu jalqaban. Fakkeenyaaf Jarman impaayera Roomaanii jala turte, impaayera Giriikii jalas turteerti. Booda garuu Otto von Bismarck namni jedhamu ka'ee biyyi tun Jarman Angiloo Parishaanwaar kan jedhamuun biyya waraanee isteetota jiran tokko godhee biyya Jarmanii ijaare. Booda Jarman biyya guddoo hagamee akka taateen beekna. Xaaliyaaniin biyya isteetota jiran walitti qabdee hoggansa Joosef Gaaribaldiitiin Xaaliyaanii ijaarte. Itoophiyaattis kan ta'e kanuma. Impaayerri Aksum turee jira, impaayerri Zaaguwee turee jira, impaayerri Mootii Salamoonaa turee jira. Booda biyyaa gaditti gabbuunee warri haga Yemanii, haga walakkaa Ijiptii bulchaa ture sun biyyaa gaditti gabbuunee isteetota xixiqqoo jalatti taanee goba zaalaqaatti buluu jalqabnee biyya tana at least
daangaa guddaa durii sanis ijaaruu fi baatu sadarkaa biyyattii tanaatiin walitti deebisee immoo Teediroos ijaaruu jalqabee Minilik fixee jechuudha. Seenaa as dhiyoo tokkoon siif kaasamee Dooktar. Biyya kana keessatti waggoota darban 27f biyya kana miidheera jedhamee kan yaadamu sirna TPLFidha. Yeroo sanatti naannolee hundumaa irratti iyyuu kan bulchaa ture namootuma naannoo sanaati. Fakkeenyaaf Oromiyaa kan bulchaa ture, ganda aanaa godina kan bulchaa ture nama Oromoo ta'edha. Garuu sirna sanaaf kan inni bulchaa ture. Bara Minilik namni bulchaa ture tokkos akkuma kanaa sirnuma Minilikiin kan inni uummata irratti sirna Minilikii kan jedhamu hin jirudha biyaan. Bara Minilik sirni ture Oromoodhaaf mijataa turedha. Min ture. Oromoodhaaf mijataan turre. Moo sirna Shawaattu ture. Daayinastii Shawaattu ture. Daayinastiin Shawaa kuni at least mana marii namoota 5-6 danda'u of keessaa qaba ture. Mana marii san keessatti sagaleen Goobanaa fi sagaleen Minilik qixxeedha jechaa jira. Sagaleen Minilikii fi sagaleen Goobanaa qixxeedha. Sagaleen Abbaa Malaa fi sagaleen Minilik qixxeedha. Sagaleen Raas Daargee fi sagaleen Minilik qixxee ture. Hin jechaa jira. Kanaaf badii bara Minilik raawwataman jedhanuun Goobanaa fa'aa gaafachuu dandeenya? Itti gaafatamu eeyyeen. Badiiwwan jiraniif itti gaafatamu. Garuu biyya ijaaruu isaaniitiif itti hin gaafataman. Koloneeffattoota hin jedhaman akka kiyyatti. Kanaaf qixxeema Minilikiin akkati jechaa jirtutti dhumiinsa aanoleef calanqeetiif Goobanaa fa'aa gaafachuu dandeenya. Itti gaafatamu eeyyeen sun. Dhaloonni suniif amma ani nama seenaatii miti. Amma amman beeku sitti ilaalcha kee kan si gaafataru. Akka amman beeku sitti mee jira. Ani ilaalcha laale badii naannolee fi calanqoo raawwatamne jedhu hin qabu. Ammatti raawwatamee jira. Maaliif raawwatamee akkamitti raawwatamee warra seenaa beekan hin gaafatta. Akkuma duratti seere nama duratti seeres hin gaafatta. Kanaafuu biyyi yeroo sanitti kan bulaa turte kaawunsiliidhaani. Kaawunsiliin sun itti mootummaan badhaadhinaa waan badaas waan gaariis ta'eef nama tokkotti itti gaafatama, nama tokko miti kan itti gaafatama. Akkas taanaan Minilik koloneeffataadha yoo ta'e. Koloneeffataa miti, koloneeffataa ammaa dhiisibe. Yoo ta'e. Koloneeffataa dhiisibe. Kun ilaalcha keedhaan koloneeffataa miti garuu maajoriitiin Oromoo akkasitti amanu. Hin amanu. Jedheen fudhadha. Kanadha amma duratti waan tokko kanan si jechuu barbaade ani aktiivistii saayilent maajoritiitti jedheen of ibsa yeroo baay'ee. Laali. Sooshaal miidiyaa waan to'anneef. Miidiyaa guguddaa waan to'anneef seenessa biyya kanaa waan to'anneef Oromoon akkasitti amana jechuu miti. Oromoon ijoolleen Goobanaatis Oromoo dhabe. Oromoo keessawuu warra Maccaa fi Tuulamaa hundeessan. Seenaa Maccaa fi Tuulamaa gaafadhu warra beekan. Obbo Dirribii fa'aa gaafadhu yaa miti. Warra Maccaa fi Tuulamaa hundeessan isaanis Oromoodha. Isaan abbaan keenya koloneeffataadha jedhanii yoo kana amanan ta'e anis nan amana. Koloneeffataa miti. Kolonii osoo hin ta'in nama humnaan biyya ijaaredha. Isteetii ijaaredha jennee osoo bira darbinee wayya. Humnaan qofaa miti. Parsantii 70 hanga 80 Jimmaatti waraanni hin turre. Lubbaa waraanni xiqqoo tureera Caalishoonii wajjiniin. Bakka baay'ee waraanni hin turre. Saniifani parsantii 70 hanga 80 kan ta'u nagaadhaanii. Waliin taane biyya hojjanna jedhaniiti kan biyya jalatti bulan. Even warri Jimmaa immoo kan adda isaan taasisu international relationii hundayyuu qabu yeroo san addatti. Isaan biyya turre jechuu danda'u amma fakkeenya. Addunyaa wajjin warra Arabaa wajjin nagadaa turan. Isaan biyya turre jechuu isteetiin Shanangibee biyya turre jechuu danda'a. Garuu akkasii miti biyyi haalli biyyi itti ijaaramte kana hoonaa eegde. Kana siifan eegaa bakka natti hin dhuftu sitti hin dhufu bira kee siifan galchaadha. Mootummaa gonfoo waan tureef jechuudha. Akkasitti kan ijaaramu. Bakka hortoonni waraanni ture Arsii caala, Calanqoo caala, Aanolee caala, Walaayitaatti waraanni turee jira. Seeraan Minilik waraana san irratti eenyutu hirmaate warra seenaatiif dhiifna. Ani kolonii miti. Wanni ture state formationidha. State formation akkamii? State biyya uumuti. Biyyi warri kophaa turan kunniin state turanii hin turre. Never. State kan ture ammas hin jedhee jira xiqqoo kan fakkaatu waan state fakkaatu kan qabu warra Jimmaati.
Tole sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruu fi murtoo isaa uummataaf dhisnee irra dabarsa. Nama bulchaa. Wantiin kun. Tole dhumarratti wanti ni si gaafachuuf qophaa'e ammatti sa'aatii kanatti Finfinneen kan Oromooti kan Oromoo miti gaaffiin jedhu ka'uu qaba kan qabuunis wal falmisiisaadha. Garuu egaa ka'ee booda namoota Finfinneen kan Oromoo qofaa miti kan sabaaf sablammiitii jedhanii amanan keessa jirtaati. Poostii keerraa kan dubbisetti jechuudha. Ati akka amantuutti Finfinnees kan saba hundumaa gochuu, Maqalees kan saba hundumaa gochuu, Baahir Daaris kan saba hundumaa gochuuf hojjetaa jirraa jettee amanta. Yeroo akkasitiin hojjennu daangaa balleessinee Itoophiyaa tokkitti jennamoo akkamidha ilaalchi kee? Akkasii miti. Ajandaa kana waan hin barbaanneef Finfinneen kan gooftaati jedheen amanaani ammatti. Finfinneen kan gooftaati kan kasan irraa gaddeebi'e garuu biyya akkamitti ijaaruu barbaannaa kan jedhu irratti haasofna. Biyyi ijaaruu barbaannu namni biyya sabdaneessummaa ofii osoo hin gatin saba hundumaa kabajjee garuu risoorsii biyya bakka tokko jiru fayyadamuu irratti waliin hojjechuu irratti namni tokko bakka barbaadetti bahee galuu irratti hojjetee waan tokko oomishuu irratti hojjetee bu'aa buufachuu irratti sana bara heerri biyyaa sunis ni eeyyamaaf. Rakkina hin qabne. Namni lammii biyya kanaa ta'e kamiyyuu biyya kana keessa socho'uudhaan heerri biyyaa naannoo kana irratti rakkoo guutuu qaba jedhee nama nuwaan. Heerri biyyaa kun gaafiin deebise gaafii guddaa lama deebisee jira. Gaafii bulchiinsa federaalizimii fi gaafii afaan ofiitiin fayyadamu deebisee jira. Garuu heerri kun immoo mirga seenessa biyyummaa heericha rukute osoo hin ta'in haalli seenessi biyya kanatti himamaa ture seenessa sabummaa garmalee ol guddisuudhaan Itoophiyummaa immoo gad xiqqeessuu ture. Nuyi at least qixxee ta'e akka deemutti hojjannaa. Akka mootummaa badhaadhinaatti akka warra dhaloota ida'amuutittis. Finfinneen kan Oromiyaati yeroo jedhamu ilaalchi namootaa namni Oromoo hin taane Finfinnee keessa jiraachuu hin danda'u, daldaluu hin danda'u, jiraachuu hin danda'u, miti sun ta'uus hin danda'u beekamaadha. Garuu yeroo baay'ee Finfinneen kan Oromiyaati namoonni kan hin jennee fi namoota biroo muufachiisuu waan sodaataniifi jedhama yeroo baay'ee. Isa kana maal jettaati? Saboota biroo muufachiisuu. Saboota biraas muufachiisuu hin qabnu. Wanni heerri biyyattii jedhus jira. Isarratti akkamitti hojjannaa akkamitti amma Finfinnee irraa kan barbaannu dantaa addaati moo Finfinnee mataa ishiiti waan falmisiisaa waan ta'eef kan waaqaati jennee kan darbuu filadheef Finfinneen kan waaqaati garuu Oromoon akka handhuura isaatti argamtutti akka saba ijoolleen isaa biyya bulchaa jiraniititti immoo Finfinneen kan Oromooti miti jechuun hin danda'amu ammatti. Garuu kan sabaaf sablammoota biraatis Finfinneen. Amma yeroo baay'ee gaafiin ka'u Baahir Daar jedhama. Gaafiin sun Adaamaa irratti hin kaane waa'ee Adaamaa irratti hin kaane. Finfinneen falmisiisaa waan ta'eef gaafiin sun kan ka'e heericha irraa jalqabe heera warri amma gaafii Finfinnee gaafatu kun hootu gaafatu qame of ajjeesna jedhu kan irrattis gaafiin Finfinnee falmisiisaa ta'eetuma taa'e akkaataan Finfinnee. Akka mootummaa biyya bulchuu tokkootitti immoo warni kan isaan bulchu seera biyyattiiti. Eeyyanaan dura Oromiyaati ji'oogiraafikaalii kan Oromooti. Sun gaafii hin qabu. Ji'oogiraafikaalii Oromiyaa jidduutti argamti. Magaalaan Oromiyaa jidduutti osoo argamtu naannoo biraa taates hin jirti miti. Finfinneen garuu akkas ta'uu hin dandeessu jedhee waan hin amanuuf. Waan baay'ee falmisiisaatu jira. Kuni marii biyyoolessaatiin hin furama jennee tamanna akka paartii keenyaatitti uummanni mari'atee waan kaa'uuf ni bitama. Sa'aatiin keenyas baay'ee deemaa jira. Kanaaf asuma irratti goolabuudhaaf dirqamna. Waamicha keenya kabajjee istiidiyoo keenyatti dhuftee gaaffiif deebii kana waan taasifteef guddaas galateeffannaa ulfaadhu. Isinis waan na dafqisiiftaniif galatooma. Qophiin keenya isin gaafannuu torban kana asuma irratti goolabamee jira. Torban ajandaa biraa keessummaa biraatiin walitti deebina. Qopheessituun qophii kanaa Lalisee Mokonnooniin ture. Hanga torbanitti nagaan tura.